سميان أنوان براهين جوني سميان نجستنت أسمت تندو أرجع أسمت كيسات أو في فنيس Finfinnee kana keessatti إيه eegaltee واق du'a kan keessi argineera barakiinaa dhugeette sitti kenninee dhuguu diddeemi. أما قرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد فيها سفرة هم تغيسن بكم جرتني تنجين ربي سمبركاتو الرجال ما تشود دنك بجايس الرجال ما تشود دنك با فيديو نقدر بدور على بلو الحمد لله duraan gartee baay'een cannaqamee ture baay'een gartee dhiphadhe ture hedduu dhugumatti hedduu dhiphadhe ture akkuma beektan gaa isti jalqaba viidiyoo laakshar godhaa namoonni gartee yaasuu biraa sabskiraayib godhaatii maataa yeroo dhiyootti inshaallah kun ibni gallaachuu iyyuu fi saayidoo gaa agartan kun saayidoo illee gartee viidiyoo godhisi jira saayidoon gartee gondar deemu malee jee hedduu gartee na rakkisee ture jechuudha anallee dubbisuu didee hoteela qabatee dhokotii ta'a ture. Dhumarratti haanni gartee isaaf dubbiin gartee isaaf ifa taanaan bakka jirullee natti himee anis khalas taayitii nagaan boqodhu hin dhiphatin obboleessoo jeeni namatti himinaan jechuun namatti himini akkanas jiru xiqqishoomee sumayyaa yoo gartee kana dubbisu ta'e silaafuu maatii bira geessi jirti dhibbaan dhibbatti gartee mirkaneeffannee jira jechuudha hundinuu obboleessallee gartee bilbila nujola khasu ide obboleessuma yaadha bilbila khasu ide garuu dhibbaan dhibbatti alhamdulillah akkuma isin gartan gaa sumayyaan gondar bahar dar galtee jirti jechuudha innis gartee gorsaan garteen kana dura gorsaa ture obboleessoo saayidoo daa'imman humaa hin ta'anii si caalaachuudha haadha gartee daa'immanatti aanaa obboleessoo tasgabbaayee soomana kana gabbismee soomana nagaan soomanii jeetiin gartee waan baay'ee wajjin mari'annee ture jechuudha sumayyaan amman tana maatii si bira galtee jirti yoo gartee silaa maatii san gartee bakka mana isaanii beekne yoo ammoo gartee nama nu geessullee silaa jiraate wajjin deemna rakkoon qabu. Kophaatii deemtee bakka tolleen gaarii miti haalli jiru gartee akkuma beektu kan waliin beeknu ulfaataadha gaariillee miti garuu uummanni dhugaadha uummanni gartee bakka hundattuu gartee hawaasni bakka hundattuu gartee hawaasni gaariidha miskiina garuu kana keessa nama gartee waa balleessu jira nama gartee hamtuu dalagee waan hama dalagee jireenya isaa gartee kanaan jiraachisu jira haraam jechuudha. Nama gartee afduumee waa balleessee saamee nama gartee miidhaa irraan ga'e jireenya gartee jiraatu jira. Kanaaf tasgabbaa'ee obboleessoonni kun gartee sirrii miti. Mee itti yaadee yeroo takkara lamarraa sadirra yeroo baay'eedhaan gartee gorsa jechuudha. Ammaan tana tole jee waan na dhagee fakkaata. Alhamdulillah hanga ammatti Finfinnee keessaa hin baane as jira. Dhaabbiif galnaa gahu as jira. Nan himinaan jechuudha. Bakkaan an jiru namatti himini bakka. Atillee khalas deemnaan jee. Tole boqor rakkoon qabu. Atummaan gartee teenyaan asirraan deema rakkoon qabu hin jeen. Maali gadaree ayyulleen gartee yeroo dhibban gaafatti. Seedoon maal ta'e eessa deemee na boocha jechuudha. Amma halee dhuftee asii soomana gartee na fursuu geessa jechuudha asitee dha'uufiin keewu. Hayi si boo anaa si fuudhe moo isaa si fuudhe moo afaanii baafadheetiin kee jechuudha. Inni jira miree akka illee jaamu garuu amaanaadha obboleettiidha ni jira mitire waa dhibba takkaasu jechuudha garuu isillee ittiin fudhatamu maaliif isaacha gartee jireenya siidha maqaa siidha hundi gartee akkana ta'ee jira karaa booda maal hin jirre ayyu Saayidoon hin deemne as jira yoo gartee qaaliinaaf galte siin geessan jenna nillee na dawwalee Saayidoon maal nan jee namatti nimin siin jee huno na fiddee jirtaa miti nan jee bakkaan an jiru namatti himtee fiddee jirtaa miti nan jee iyyuu aboo maalin godhan jeen kaayi duuba as teessee wanna si kophaa teessuuf hin jiru timee soomoon malee ta'u xiqqisha walitti raahisadhan jeen akkasiin fuudhaa iyyuu itti geessa jechuudha kun as jiraati kana booda akka hin deemne hambisuu qabdan jeen akka inni gartee baardaar hin deemne hambisuu qabdan jeen yoo ta'ellee hanga gartee sumayyaan asiin jira baardaar kun bakka kanaatiin jira hoottaadha hanga isin gartee afaanii baafattee nuun jettutti deemuu hin qabu yoo ta'ellee wajjin deemna saniifuu akka falaa godhii akka malaa godhiiti shamarri agalee qabdu jechuudha as jala kaatti. Hoggaan jiru dhiira jabaa fedhe jechuudha shamarri gartee agalee qabdu sammuu qabdu amaluma gartee bareedaadhaan haala gaariidhaan as jala galfatte jechuudha. Saniifuu gartee Saayidoon gartee kan hin deemne karaa hamaa kana gartee kan hin deemne hanga gartee akkuma isin jedhu sumayyaan gartee asiin jirattee nuuf
addabastu khota da yatte garte nu yamtu yookaan akka hin deemne qabin jeen takka sumana baafanne ramadana baafanne maybe sumayyaan garte as deebiti karaa finfinne as deebiti karaa biyyi san garte maybe hin taatuuf ta'a ni jira mitire haalli tokko tokko itti ulfaachuu danda'a ishiidhaafuu gaarii miti ishiinuu ifiif as deebiti Sayyidoo ammaan tana qabin jeen akka goote godhiti qabi bulchin jeen jechuudha. Takkaa fuudhee karaa daama deeman jeeni. Isinis shaaxira beekta. Dheexeeti wajjin kunoo soomanallee furanii wajjin jiranii jechuudha. Wajjin jiranii kalee dhengate dhuftee hanga ammatti hanga irratti wajjin jiranii kuni anaaf gammachuu guddaadha jechuudha. Sayyidoon dhugaadha. Achi fiigee as fiigee gamana fiigee bakki inni hin fiigin hin jiru. Amma garuu itti yaaduu qaba jechuudha. Itti yaaduu qaba. Maaliif karaan gartee kuni baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha. Akkuma gartee yeroo meeqa gartee irra deebi'ee jee ayyuulleen gartee ammaan tana jettee viidiyoo irratti jettee waraqaan eenyummaan isaa gartee oodha. Keellaa kamitti jechuudha. Yoo gartee magaalaa keessatti si gaafatan. Yoo gartee mootummaan gartee biyya bulchaa jiru yoo gartee hoteela jechuudha. Achiin ammoo haalli jiru ulfaataadha jechuudha. Si gaafatanii sarkatti garraan qaamni seeraas humas hin jiru. Qaamni seeraas humas hin jiru. Garuu warra gartee qaama seeraa fakkaatee rakkina adda addaa gartee oofuu jira. Kuni gaarii miti. Sayyidoon ammoo itti yaadee jechuudha. Kana booda waan godhu hundaa'u osoo ariitiidhaan gartee fiiguu hin taane itti yaadee itti gartee qophaa'ee of eeggannoon bilaash gartee maallaqa bittiin facaasuu osoo hin taane deemuu qaba jechuudha kana booda. Kana booda wannumaan gartee isa oofee hin jiru bara. Bakka isiin maatii siidhaa bira galtee jirti. Hanga isiin gartee if agartuu hanga gartee sumayyaan gartee if agartuu Sayyidoon gartee tasgabbiidhaan soomana kan gartee soomanee if dhaga'uu qaba innis. Ani yaadna kiyya kana yeroo hundaa'u. Sumayyaan dhugaadha shaaxira goobasiidha jegna nigistiidha. Amma namoonni tokko gartee fakkeenyaaf ayyuudhaan maal jedhaniini Sayyidoon gartee kalas siin fedhu bakka si isuuf deemaa haadha ilmaanii gartee Sumayyaa si caalchisee jaalataa ayyuun akkanaan gatti dhuftee akkanaan gatti ayyuun afaan siitiin. Ani namni gartee akkanaan jaa Sayyidoon gartee siin fedhu kalas haadha ilmaanii gartee waan si caalchisu jecha bilaash intaloo yeroo tante hin gubiniiti dhaabbadhuu naan jechaa jiranii kunu takkara lamarra jettee miisejii namaa jechuudha akka inni dhageessifti. Namni haasidaati. Namni qaama kee kanaa gartee bakka lamatti silaa danda'ame qaamni kee gadi kun gartee sirrii miti firraa muruu darbi siin jaan jeen. Nama gartee nama dhiisi. Gartee jaarsa kee dhiisi. Waan namni siin jiru hin dhagayini. Jireenya kan kee bultii tantee jabeeffadhu. Tana booda Sayyidoo kan kee jabeessi qabadhu hin jennan. Sumayyaallee arrabsuu yookaan immoo gartee jechaa waa tuqu ishii tuqu kana gartee namni seeyyamu hin jiru. Tuqullee hin qabdu mirgallee hin qabdu kabajaa guddoodha qabdi Sumayyaan kabajuu qabdas haadha ilmaaniiti nu biraa ulfina qabdi hin jennan. Isin lachuu gartee waliif qaama tokko ana caalchisee jaalachuu qaba yookaan immoo gartee isii caalchiseeti narra jaalachaa jira waan ijaamu hin jiruuti tasgabbaa'ee jireenya kan kee jireenya keessan gama gaariitti gama bareedaadhaatti fiduudhaaf yaala godhan jeeni. Kana booda waan hamaa dhaga'uu hin qabnu. Kanaaf tasgabbiidhaan jireenya kan kee Sayyidoodha wajjin Sumayyaadha wajjin gama gaariitti gartee gama tolaatti gartee akka dhufu itti yaaduu qabda malee waan hin taane waan namni gartee tokko gartee hamaan jiru dhaga'uu hin qabdu jee karaa qabsiisee ture jechuudha. Kan kanarraaf immoo Sumayyaan ani waan biraa hin jiruuni Sumayyaan nigistinatti kabaja qabdi goobasiidha jegna maaliifi bakka Sumayyaan gartee nama tuqamu miti. Ayyuulleen gartee nama tuqamu miti. Garuu sheexanni isaan hundaa'u seenee jira. Akkanatti jalaa seenee gubbaadhaan silaa beetuma keessaa qootee gaarii ture.
garuu ma keessatti akkana godhataa jira jechuudha. Sheexaanni keessa seenee akkana godhataa jira. Isaan hundinuu gartee hammeenya hin qabaniin jaan akka jettan. Yoo ta'e immoo yoo Rabbi nuuf mijeesse Bahar Daar deemuun keenya hafan qabu. Yoo gartee Sumayyaan nu waamte jechuudha Ramadaana booda. Garuu Ramadaana kanaan anti fiiguu gartee ni jira mitire ni jira Ramadaana wajjin gartee fiiguun baay'ee ulfaataadha. Karaan sunis akkuma jenne irra deemuun feessu gaariin ta'u. Akkas inshallah du'aa godhaa Rabbiin gartee khayraa godhu waan jiru immoo viidiyoo itti aanutti jechuudha. Qabadhee kan isin biraan ga'u ta'a. Inshallah Rabbi khayraa godhu. Viidiyoo laak share godhaa namoonni gartee yaasu bira subscribe godhaa himataadha. Inshallah soomana kana sirriitti Rabbi nu qabalu. Naaf galatooma. Assalamu alaikum.